TikTok keessatti viidiyoowwan akkanaa kana ni argitu. Qaama keetii kaduu deemini ajawaa ajaan qaama keetii miti nama dawaa. Viidiyoo kana kan akkamitti akka hojjettan isinitti agarsiisa. Warroonni aappii CapCut hin qabne Play Store gubbaa ni buufattu. Jalqaba irratti aappii CapCut keessa ni seenna. Erga aappii CapCut keessa seennee booda New project kajoo kana kilik goona. Kana booda viidiyoo sagalee fi gitaara addaan baasuu barbaannu san ni filanna. Sana booda bifa kanaan isinii fida. Viidiyoo sana irra kilik gochuudhaani kanatti asoofuudhaani gama jalaa kanatti asoofuudhaani slot voice kajoo kana kilik goona. Remove voice kajoo kana kilik goona. Hanga parsantii dhibbatti lakkaa'eeti sagalee irraa muree gitaara kophaa nu baasa. Bifa kanaan kunoo sagalee isinii irraa muree gitaara qofa isinii muree jira jechuudha. Kana booda sagalee teessan irra kaa'achuu ni dandeessan. Gitaara irraa murtanii ammoo sagalee qofa dhaggeeffachuu barbaaddan keep voice kajoo kana kilik gootu. Hanga parsantii dhibbatti zaabee gitaara isinii irraa muraa jechuudha. Bifa kanaan kunoo gitaara isinii irraa muree sagalee qofa isinii baasee jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamaa. Viidiyoon guyyoo isinitti tolee akkaawuntii kanas subscribe gochuun dagatinaa. Nagaan naaf tura.